Ashamaa jirra jirtu nagaan jaalalli hunduma keessaniif haa baay'atu isiniin jechaati. Egaa yuutuubii kan koorraa fagaadheen jira. Warri viidiyoon kan kun isin qaqqabu sabskiraayib taasisuudhaan maatii ta'a. Asumaanis yaada fi gaafii qabdan koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Egaa galata waaqayyoo nagaanan illee gara biyya kootii galeen jira jechuudha. Sanaaf hambadee gidduu kana keessa tutturee jira naannoo baatii tokko tisiqee hin jira. So kanuma wal qabatee dhimma qarshii ijoolleen tokko qarshii meeqa fudhatanii galuun danda'ama akkamitti jijjiirrachuun danda'ama edda fudhatanii galanii kan jedhu irratti illee viidiyoo zuurii lammataa isiniin qophisa jechuudha. Maaltu akka jiru namoota garaagaraa irree ijoolleen burduuba dhufan irraa irree kanan dhaga'aa ture. Ofii kiyyaaf irree waan an arge waan qabatamaadhaan jiru jechuudha. Namoonni tokko maaliif waan hin jirre waan dhugaa hin taane waan dhugaarraa baay'ee fagoo ta'e kan namaaf sheer godhan waan an argaa jiruuf jechuudha. Sanaaf ijoolleen biraa akka dogoggora sana keessa hin galle qarshii hedduu walitti qabdanii dhuftanii akka haarii keessa hin galle kan achitti erginu caalatti jijjiirran jettanii akka immoo kisaaraa biraas keessas hin gallee fi waan ofii kiyyaana qunnamirraa waan qabatamaan jiru waan arge isiniif hin qabadhee dhufa jechuudha. Gaafiiwwan biraas kan qabaattan yoo jiraate immoo koomentii jalatti barreessuu ni danda'ama. Yaa gaafii keessaniif egaa viidiyoo biraatiin deebisaa isin qabadheen dhufa jechuudha. Egaa sumaan immoo dhimma shaanxaadhaan wal qabatee irree ijoollee baay'een tokko hanga kiiloo 50-60 iyyuu dabarsuu ni dandeessaa. Shaanxaa xixiqqishuutti yoo qabattee warri jedhan ni jiru. Akkasittis walii goyoomsuun gaarii miti. Shaanxaa xixiqqaattis naqxee gurguddaattis naqxee meeshaan kee bakka tokkotti mazanameti kan dabarsitu kan fudhattee xiyyaara seentu. Akka carraa yoo nama gaarii ta'e namni guyyaa sanarra si oolchu akka kiiloo 8-9-10 dabarsu garuu torbadha seerrisaa torba yoo ol dabarse ishii hin jedhan ishee xiqqooyyuu jechuudha. Maaliif kan koo shaanxaa guddaa wajjin ergamte kiiloo 10 taatee naan bira dabartee jennaan na didan jechuudhaan dabarsanii. Sanaaf yaaga isin danda'ametti manumatti meeshaalee keessan hanga kiiloo seerrisaa iyyamu yookiin immoo tikeetii keessan irratti barraa'ee dhufuutiin osoo sirreeffattanii gaariidha. Deemtanii achitti gatuun nama marara uffata. Meeshaalee biraas yoo ta'e akkasuma jechuudha. Bilbiloota mooyyuuti bilbila aga kana itti xiyyeeffatanii hin ilaalan warra naggaadee deddeebi'uuf malee kan namoota kaanii ani akkan argetti aga kana hin xiyyeeffatanii aniyyuu bilbila hedduun qabee galee jechuudha. Taabileetiiwwanii fi bilbiloota nan gaafannee isatti waan qaraxa kaffalee hin qabu. Waan shaanxan biraa dabiliinarra dhufeef isumatti kaffalee malee namni banee fattashee bilbila meeqa keessaa qabdaa taabileetii qabdaa maal qabda jedhee ilaalu guyyaa sanatti nan qunnamne jechuudha. Sanaaf garuu shaanxa irratti ni xiyyeeffatu. Kiiloon tokko ittiin irra dabarraan hin dabarsan ture. 43 eeyyamama. 45 taanaan hin dabarsan jechuudha. 50 mataa walitti waan ta'eef bifa sanaan manuma keessanitti itti yaaddanii yoo itti kaffaltanis dabarsuudha yaaddan qarshii sana harkarraa qabaachuu qabdu. Qarshii sana qabdan taanaan kiiloo 2 iyyuu isiniif hin dabarsan isin gachisiisan achumatti dhiisan jechuudha. Ijoollee hedduun argaa ture ijoollee meeshaa kennaawwan namaa bitan meeshaa ofii isaanii itti fayyadamuudha yaadan hedduu kan gatanii osuma aaranii bira taranii galanis jechuudha. Qarshii harkarraa dhabanii isiniif darbituni kiiloo 5 tuni kiiloo 6 jedhanii namoonni haamilee itti laatanii fuudhanii deeman achitti garuu wanti akkas jedhu hin jiruudhaan harkatti dhorkanii jechuudha. Anirreen xiqqoo waan qarshii harkaa qabuuf meeshaan koo kanan gate hin jiru. Iddoo qabasaas akkana kafalchiisan beekan jira. Isaan kan eeyyaman kiiloo 46dha. Kiyyammoo naannoo 50 oliyyuu ni taanatti fakkaata. Shaanxaa gurguddaa 3 fi xiqqaa tokko jechuudha. Sanaaf itti kaffaleen dabarsu jechuudha. Sanaaf shaanxaa keessan baay'ee hin baay'isinaa. Meeshaa hedduu hin bitinaa asumatti bitaa gatiisaa tokko wanta jiru asis jira. Wanti biyyoota garaagaraa keessatti arginu asis jira. Qarshuma saniin bitama gatiin isaarree waliin caalu waluma fakkaataadha. Fakkeenya waan $20 achitti bittan asittis 2,500 2,300 bittu. So gara gabaa gurraacha argatu qarshii ijoollee baay'ee waan ta'eef qarshii yoo herreegdan tokkumadha jechuudha. Garaagarummaan qabu. Meeshaalee manaas yoo ta'e akkasumadha. Meeshaan achitti bittan asis jira. Kanaafuu ba'aa malee qaraxatti kaffaluu malee yookiin immoo qarshii itti fiddan ofitti dabaluu malee wanta adda ta'e hin jiru. Hanga isin danda'ametti asumatti bitadhaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoowwan biraatiin hanga walitti deebinutti immoo yuuti
yaada qabdan gaafii qabdan naa barreessa isiniin jira. Dhimma qarshiitti wal qabatee qubaatti viidiyoo mataa isaa dandeessanii hojjedha. Maaliif namoota hedduu akka irraa barattan akka of eeggattan waan an barbaaduuf wantoota ciccimoo waan baay'ee nama rakkisantu jira yoo qarshii fiddanii dhuftanii akka yaadda sana miti akka dur yeroo nageenyaa sana miti jechuudha. Amma sirriitti hordofama. Qofaan namni akkuma qosata achi deebiin qarshii jijjiirrata amma inni akkasiisun hin yaadamu namnis of sodaata jechuudha. Seerri cimee jira waan ta'eef. Kanaaf egaa viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaan naaf tura.